maal dalagaa jirra olumaayii ta'in irratti sheekulee ta'in irratti walirratti maal wal godhaa jirra eenyu kan muka walitti cabsee dhiyoo kana mukaan gartee wal gudee eenyu oromoo musliima bara kan biyya arabaatii yaa'ee karaa kana dhumatu eenyu musliima bara mee fidaa ijoollee takka nama kuma keessa ijoolleen kiristaanaa yookaan waaqeffataan tokko lama jira namni sooshaal miidiyaa kana gubbatti ilma namaa gurguratee wal gurguree daaraa wal godhee lafarraa wal dhabamsiisee eenyu nu musliima. Namni bar sheekoleen ta'e na baaftee bar jaartii biyya arabaa ergatti eenyu nu ummata musliimaati namni waan akkasii godhe hin jiru namni amantii biraa yookaan eenyu aseen ta'ee diroos waasii godhe hin jiru. Hojii anaatti dalagaa jiru jechuudha. Ilma namaa dhagaye ilma namaa yoo ka ilma namaa sodaa ilmi namaa maannaan jedhaan mataa gaqqabate waatu na jalaa badaadhaaf shushultu gajjettu taate addunyaa tanatti illee salphattee akiratti illee salphatta. Addunyaatti illee salphattee akiratti hadha eenyu ragaa sibbaa beektani aabbichuu ragaa sibbaa guyyaa qiyaamaa yaa uummata musliimaa dhagaye. Dr. Abiy Ahmad Ali ilmi Haaji Ahmad Ali jagnichi kun ilmi abbaa Jifaarii ka jimma nuu oomishte kun guyyaa qiyaamaa ragaa sibbaa yaa sheeka yaa ulumaayi yaa darasa jechuun barata bar salphina seetaati student barataa xaalibul ilmi yoo si nu arrabsan bar darasaa nuun jedhan hin beekne bar wallaalinna isaanii darasa yes am student iyyeen an barataadha yes an xaalibul ilmi nama waa baratu qo'atu si jaalanami kabajaa qaba eenyu jira hinattuu bar wanni si jibbaniif zinaan daladdu bar wanni si jibbaniif nama walitti dhooftu bar wanni si jibbaniif yoo ati diinii kee qabatte bar wanni takka nagaa bar nagaa maqaan islaama jedhu nagaa bar warri kiristaanaa bar ortodoksiin dur gaafa akkanatti laaqanii waan balleessin bar qeesii bira mallaqan kaatu bar ummanni Itoophiyaa beektuus sheekolee bira kaatan islaama bira kaayatan maal jedhan eenyu nama afaan Amaariffaatiin islaami yaabbalee maalii qanuu waa jedhan waan tokko na jalaa badde guyyaa islaamni yakka dalage hamtuu dalage qiyaamaan dhaabbatteedha ummanni kiristaanaa kun yoo isaan dalagan dhuga markaatoo kana yoo isin dhaxxanadha warri gartee saagatuuraa fi wannaa daakee nama nyaachisuu fi kareeffaan gossan kana paawudarii kanaaf waan adda addaa waliin laqu islaama horii duniyaadhaa nyaachuuf jechuudha islaamni ribaa nyaata ni kijiba islaamni adda dhara dalaga walirra duula nu warri ol qalu yaa anarraa eegali mataa kiyyarraa hagam guyyatti diini keenya quraana qaraana hadiisa caqabna afaanuma keetiin kan wanni marti addachii gubbaa guute hagam takka sheekolee birdhaan dhiyaati qollee ta'u onlaayin gubbaa kam qara gabbuu hidhannee caqabna hagam keenya rabbi jala harqabanne yaa rabbi jenna badii dalanne kana agartee maasiyaa cubbuu keessa dhiitamaa wallu kana maqaa nama dhibbaa kaafnee marqaa wallu kana hagam takka dhanne yaa rabbii kiyya balleessine obboleessa keenya yoo itti balleessine hagam takka agartee rabbi jecha dhiifnaaf ka arguu hin dandeenyellee ka inni nu balleessellee ka itti balleessinellee xiqqaa kanaaf dhiifama naa godha daawaa isin godhuufi miti maal jechuu barbaadee isin dhaqe beektanii waa hedduu dalanna siyaasaan tun guutuun dhumattu wanni kun marti ni jijjiirama hadha abbichuu jennaa boru ka biraatti dhufa maaliif mucci ministeeraallee abadan asirran taa'u abbaan isaanii jagni sunuu ni deemi Haaji Ahmad Aliitu ni deeman namni seenaa hagas ga'u dalage hadhooni mucci ministeeraa bar yeroo cufa gabbanii waa islaamaa adhalaa anaati ammas gubbattan maqaan bira bar salaatu salaam dheemi nama hagamtu salaatu salaam jettanii kataban hin katabne katabuu maltan waan biraatu gartee jagna kenna goota kenna nama jalatti yookaan hattuu saree jennee katabnaami ina bira bala salaatu salaam tokko nama donda keessa namni gartee guyyaa qiyaamaa itti gaafatamu warra sadiin gartee jibriil itti dhufee abaare keessa kam nama maqaan rabbi ala salaatu salaam irra dhaamee nagaa fi rahmata isaan irratti hin buusin irra don illee kanaa jee nabi rabbi ala salaatu salaam bara ofiif salphifne waa meeqa ol goone na offolchaatti isin dabra qabxii taan isinitti hin dheeradhu ekaa waa finnee dhufne as keessa illee waa darbannaa mire bara tana ammoo ni bu'aa nuu qabdu waan haga amma dubbanne tana keessaa bu'aa qabdu haqarratti wal waamu biyyillee nagaa kataatu nama amantii biraatiillee kan nagaa waliin jiraatu yoo diini kee jabeeffate. Hadda akka ilmaan sikkoo mandootiif harargeetitti maqaa Kadiir Martuu irraa ka'ee Jawaar irraa ka'ee waa meeqa ol goone daaraa ol gooneen daaraa bara. Haga gabbahee ilmi namaa kun dhiiraan gartee muka sikaa harka sikaa jedhee wal jala qabee gayyaa'e ilmi namaa kun fattanamee achi bahee bara.
qormaatamne maaliif jecha nu lamaan tol nyaata bartaanii nu laalu jira. Warri waliin nu oofe taa'ee nu laalu jira. Inshaallah rabbiin anallee isinillee nama haqa dalagee haqa dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Amiin jedhaa. Maaliif namni haqa oo dalagee dhugaa yoo dubbate barqabsoo siyaasaa jedhan tana islaamaati beektu isin hin beekan garuu namni isinitti himu. Kitaaba itti jira sharaa islaamaa keessatti akkaataa jireenya nama waliin itti jiraattu akkaataa itti daangaa kee itti kabachiistu. Amiira qaba diini islaamaa keessatti waraana qaba bulchiinsa waa mara tartiiba jira jechuudha. Tartiiba saniin akkaataa ilmi namaa kun waliin jiraatutti waliin jiraatan. Garuu amma namni kennallee fuudhee naaf folchallee ummanni sheekolee teenooti birratti warra siyaasaa siin bakka sana warra jira amma warri olii kaatii yoo ati teetaa ebalfa warra siyaasaa jedhee si darbata. Garuu sheeka dhaqii sheeka masgiida ijaarrachuu fi sadhattanii sheeka san dhaqii masgiida ijaarrachuu sigalee hajjii deemu hundayyuu gaafadhu waan hundaa jiruun teessarra irraatti eenyu waa gaafattanii warrum siyaasaa kan dhaqee gaafata bar achuma dhaqee gubboollee kennee kadhatee bar dedduuta hantee darasaa diqqeessanii ari'anii masgiida keessa kopheen deemanii kabalanii masgiida keessa ari'an. Inni maali warra siyaasaa jedhee biraa galee bar. Warra siyaasaa siin jedha. Ambi lafaanuu argatee tadhaga kabalaasaaf dhiitichoon gartee olomaayii guddaa nu kabanyee bar namni gartee rabbiin kabajee qurxummiin bishaan keessaallee du'aayii gootuuftu yeroo inni waa utaantee darasaa jedhee ariiti gartee. Inni illee ol seene barsheenni guddaan olomaayiin kabajaa agas qabu gad jedhee kunoo gartee nama isan geenye ka ilmi yaa isaan qabne barumsa takkaa isaa kutaan laakkaintu wuxaadhaan antee darasaa wuxaa. Tabtaabba. Olumaa itti nama gami kabalamte iddoo isin gaafattan bara amma oofisa useenan bara. Wallaahi Oromooti akka ofii argee jira. Nama sheekaa ka inni seenee utaante utaa. Maannoo as gabbaadhanii baasan beekan sheeka. TPLF'n tun bara kokkee qabatanii imaamaa fonnaa kan waliin fuunaa ila gad darban. Sheeka maa kan isin godhan maal jennaan haala akka ijoolleen nan hubanne waa gaafachuuf seenee maal jedhe mataa hooqatee lixe. Masgiida keenya meeqa diiggan. Diqqeen akkana kana keessaan illee abaanu. Mootummaa haqatee nanuu kenne mirga keessan falmadha. Masgiida ijaarradha. Nagaan nama waliin jiraadha. Biyya teessan ijaaraa nuun jedhe. Isa jala teennee xiqqeen naga naga'u kana. Walitti nu erganii walitti nu oofanii su waliin nu jedhanii akka nuuf ficcisiin. Aabbichuun as gubbaan taa'u abadan. Gadaan isaa gaafa dhumatti asii ka'a. Muka si cabsa gaafa dhufe kabira qoqqobaadhaatti. Warri atamma gartee baluukii jettee jala utaaltu kuni osoo bakka tana namtichi Jawaar jedha yookaan Lammaa jedhan an dhagaa bakka tana dhufe as taa'ee dhiise Ameerikaa taa'ee Mustafaa waa'ee biyya tanaatii waa'ee Islaamaan dubbatu beektu sadi. As taa'ee dhiisetti Ameerikaa taa'ee biyya dimokiraasii qabsan keessa maal achis na dhooguu danda'a? Een danda'a. Akkamitti danda'a? Maqaa isin maxxansan taappeellaa teerristii. Namni kan maxxansan beektanii amma? Nama kanarra waa meeqa maxxansanii dalagaa jiran? Daangaan unkuramee amma kunoo iyyaa jirru kun. Wallaahi naaf folcha daamaan kiyya fuudhee naallee xaabeetu. Wallaahi warri nu jala teettan kun. Namas keessu nagartee na jala taa'u kana. Adabar namni guddaan na jala teettan isin warra rabbi amane kana. Uummata musliimaati harka dhibbarraa meeqni 99.9. Akkasiin maaliif? Mee ilaala na jala seenaa yeroo namni seenee ajjala waa barreessu ilaala harka dhibbarraa 99 duwwaa 9 salaam aleikum jedhee seena. Sunnaa tanaaf nam fedhu. Alhamdulillahi rabbil alamin ammoo. Dhageettani? Alhamdulillahi rabbil alamin. Barjarana hinjirra jennee deemne malee hinjirru bare waan garii oolaalle wallahi. Hinjirra jennee ana malee hinjiru. Warra dhugaadhaan mirga ilma namaa amanu amantii isaa kabaju warra kiristaanaa namni marqama dhunna kana keessan seennetu nu ummata musliimaa kana kabajeen waliin jiraata. Namoonni shira amantii kanaan islaama balleessu maal kana hin qabne gartee warra baayibilii isaatti amanu warra gartee waaqeffataa illee yoo ta'e waan kana keessan seenne ummata akkasiiti. Ummata kiristaanaa kana keessa ummata anaasii caalaa nu'uu silaa islaamaa kan rabbii waan hundaa kabajaa godhe kana caalaa amantii islaamaa kanallee kabajee nama waliin nagaan jiraatu jira. Si kabajee amantii teessii kabajee.
dayyusummaa kennaaf san godhan. Namni dholiin nu oofee fiigee gamaa gamana ba'ee kaadireen Maqalee irraa eegalee haga naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessaa yaate guutuun anas ni namni bakka isin hin tuqu. Yeroo itti eeggannaa jedha gariin. Yeroo maal eeggatta? Gaafa qotanii si awwaalanii. Uummanni musliimaa bargochaa dhaabbichuun uummanni musliimaa mirga qabdanii kana waan meeqa fuudhee nuu kenne kana qofaaf bar eekara. Nabi Rabbi alayhi salaatu wasalaam waan nuun jedhe mootummaa soomaa salaata sin dhoorkin irra duulu dhaqaaloomaayii gaafadha akka sirraa haraama godhe beektaa. Mootummaa soomaa salaata sin dhoorkin hijiraa irraa boo hijira jechuun baqachoon irraa biyya san irraa siyaasaa biraatiin waan biraa sobattee. Maaliif namni soomaa salaatas ibaadaa ta'e sin dhoorkin amantii ta'e irraa sin tuqin waan biraa wata kallee sin godhu. Sheekoleen ta'e nakasi laa kan namatti himtu warra siyaasaatti jettee dalga. Rabbi rahmata isin yaa godhu sheekoleetiyya. Walumaa ta'e Rabbi rahmata isin yaa godhu waan biriin jedhu. Ustaaz Ahmaddiin Jabalfaa dhabamsiisuuf uriiti akkana kunoo bakka hundaa. Adda namni osoo uummanni musliimni jabaate bakka islaama majlisa islaamaa kana nuuf fadhu Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Garuu akka hin dhufneef warra islaamaa qofaa miti amantii biraatiin wal gargaaranii akka ustaazni achi hin dhufne ajjeechaatitti irratti duulaa turan duulaa jira nama. Maaliif namni diinii fi kaan wal bira barate jagni waan takka hin dhossine gabbaase dhaggodhee lafa gakkaa'u jagna akkasiisan. Leenca akkanaa kana osoo qabnu nama waliin deemu jala deemu dhabanii addatti hafteeti sheekoleen teennallee waan biraa jettee yoo duubatti dachaate gartee gandaaf amantiidha gandaadhaa fi naannoodhaan wal qooddeeti waan kan waliin dhaabbachuu dhabdi. Uummanni musliima Itoophiyaa keessa bara musliimni irra guddaan akkuma Oromoon Itoophiyaa keessa guddaa islaamni Itoophiyaa keessaa islaama Oromiyaatti guddaadha.